waaqayyo guyyaa arraatiif waaqayyo keessa koo keessa kaa'ee fudhadhee gara keessan dhufe nan dubbisa. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra kan jiru. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra kan jiru. Nan dubbisa kana jedha. Ergasii waaqayyo qurxummichatti dubbate. Inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasin ol deebise. Ameen. Irraan deebi'ee dubbisa. Ergasii waaqayyo qurxummichatti dubbate. Inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasin ol deebise. Siitu fama jedheetan lallaba. Ameen. Ameen. Siitu fama. Nagaan liqinfame yoo jiraate arra hin tufama. Ayyaan liqinfame yoo jiraate arra hin tufama. Abdiin liqinfame yoo jiraate arra hin tufama. Maaliree waaqayyotu irratti dubbate. Waaqayyo akkana jedha. Ergasii waaqayyo qurxummichatti hin dubbate jedha. Waaqayyo hin dubbata. Isa si duraa liqinfame. Isa si duraa liqinfame har'a waaqayyo itti dubbata. Isa si duraa liqinfame. Na duraa liqinfameera. Nagaan koo liqinfameera. Fayyaan koo liqinfameera. Jireenyi koo liqinfameera. Abdiin koo liqinfameera. Amantiin koo liqinfameera. Ankoo na duraa liqinfameera. Isa itti jettete waaqayyo irra hin dubbata. Waaqayyo qurxummichatti dubbate jedha. Ilaa Yoonaas akkamitti akka qurxummiidhaan liqinfame keessa deebi'ee isa dubbachuu hin barbaadu hundumti keessan beeku. Yoonaas abboomamuu diduu isaatiin tole jechuu diduu isaatiin garaa qurxummii keessa akka inni buufamu waaqayyo akka inni godhe macaafni qulqulluun kun dhugaa ba'a. Amma waa'ee abboomamuu diduu isaa waa'ee tole jechuu diduu isaa isa keessa dhaqee lallabu yeroo baay'ees nutti lallabameera. Nus macaafa qulqulluu keenya dubbifannee agarreera. Amma garuu waa'ee liqinfamuu isaa irratti xiyyeeffannee dubbanna. Hin liqinfame. Maaltu isa liqimsee? Qurxummii guddaatu isa liqimse. Yoonaas akka kaleessaa bakkee keessa deddeebi'ee lubummaadhaan bilisummaadhaan hojii waaqayyoo hojjetaa jiru. Akka gaafichaa, akka dheengaddaa, akka waggaa darbee, akka ji'oota waggoota baroota darbanii bilisummaadhaan bakkee keessa deddeebi'ee saba gidduu deddeebi'ee ergaa waaqayyoo isa jiraataa isa waaqayyo isatti kenne isa waaqayyo ittiin isa muude isa waaqayyo ittiin isa kaase hojii isa waaqayyo isatti kenne sana hojjetaa jiru. Amma maal ta'ee jira? Liqinfamee jira. Amma maal ta'ee jira? Dhokatee jira. Amma maal ta'ee jira? Haguugamee jira. Amma maal ta'ee jira? Garaa galaanaa keessa qurxummiidhaan liqinfamee jira. Nama wajjin wal argaa hin jiru. Haala wajjin wal argaa hin jiru. Biyya wajjin wal argaa hin jiru. Liqinfamee, ukkaamamee, dhokatee. Ija namaa duraa miliqee, ija sabaa duraa miliqee, hawaasa keessaa ba'ee, haalli hundumtuu itti ulfaateera. Eenyu wajjin wal quunnamaa hin jiru. Eenyu wajjin walitti dhufeenya hin qabu. Garaa galaanaa keessa qurxummiidhaan liqinfamee jira. Jireenyi isaa liqinfamaa, tajaajilli isaa liqinfamaa. Guutummaan jireenya isaatii liqinfamaa, dhokataa. Har'a waan hundumaan liqinfamtee kan jiru. Waan hundumaan dhokattee kan jiru. Waaqayyo isa liqimsetti dubbata. Sagaleen Waaqayyo isa liqimsetti dubbata. Dubbiin Waaqayyo isa
Hindubbata Waaqayyoodha. Waaqayyo kun Waaqa isa dubbate dhageessisuudha. Waaqa isa sagalee isaa ergee hojii dinqisiisaa hojjetudha. Gaaf tokko macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 yommuu dubbifattan kutaa kana dhaqee dubbisa. Akkana jedha. Waaqayyo gaaf tokko waan ta'e tokkotti dubbate. Yaa tulluu humna qabeessa nana ati maal? Ameen. Yaa tulluu humna qabeessa nana ati maal? Ati Zarubaabel duratti lafa wal qixxee hin taatu. Yommuu inni dhagaa isattiin ijaaran xumuran lafa ol fuudhu attam gaariidha jedhanii namoonni hin iyyue. Akkana jedhe yaa tulluu jabaana Waaqayyo dhimma kee hojjechuuf yommuu ka'u, Waaqayyo dhimma kee haaressuuf yommuu ka'u, waan gurra hin qabnetti dubbate akka dhaga'u godha. Waa'ee Zarubaabeliif Waaqayyo tulluu haasofsiisa. Yaa tulluu jabaanan ati maal? Maali garbicha koo dura kan dhaabattu? Maali nama koo dura kan dhaabattu? Maalumaati? Maalirraati? Dubbadhu haasa'i. Ati maali? Zarubaabel nama filai hojjetaa koo isa amanamaa, hojii koo isa hojjetu, hojii kootiif isan kaafan, mana koo akka inni ijaaru, mana koo akka inni dhaabbatu, mana koo akka inni hojjetu, naman kaafate dura kan dhaabattu ati maalumaati? Har'a Waaqayyo isa si dura dhaabatee gaafata. Irratti dubbata. Irratti sagalee baasa. Tulluun ani kana jedhee dubbachuu hin dandeenye. Garuu maal godhee ani hin jiru jedhee dura isaatii gadi jedhe. Sagaleen Waaqayyo tulluu fuula kee duraa gadi qaba. Ganama kana wanti fuula kee duraa godaanu jira. Ganama kana wanti fuula kee duraa oofamu jira. Ganama kana wanti fuula kee duraa xaaragamu jira. Waaqayyo tulluu jireenya keetiitti dubbata. Waaqayyo simuun dura dhaabbatutti dubbata. Rakkina ta'e, dhukkuba ta'e, gidiraa ta'e, dhabiinsa ta'e, isa fuula kee dura dhaabbate si doorsisutti Waaqayyo hin dubbata. Mee Waaqayyo hin dubbata jedha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ati maali? Maaluma gochuudhaaf fuula garbicha koo dura dhaabbatu? Kana duwwaa miti. Uumama boqonnaa 21 yeroo kootiif dhaqee hin dubbisu. Uumama boqonnaa 21 14 hanga 21 lafa onaa gaariitti dubbate Waaqayyo. Onaa gaariitti dubbate. Duwwaa gaariitti dubbate. Aggaar abbaan manaan ishee Abrahaam bishaan qalqalloo tokkitti garaa godheefi dhaqee Beershebaa lafa onaatti gale. Iddoo duwwaa iddoo onaatti gale. Gatee biraa deebi'e. Dhiisee biraa deebi'e. Fageessee biraa deebi'e. Manarraa fageessee lafa onaatti dhaqee mucaa ishee wajjin gatee biraa deebi'e. Galaan namaa hin dhuma. Kennaan namaa hin dhuma. Oolmaan namni namaa oolu yeroo gabaabaadhaaf nama tajaajila. Yeroo xinnoodhaaf nama gargaara. Harkaan dhume. Inni Abrahaam isheedhaaf galaase hin dhume. Kan Waaqayyo garuu bara baraan namaa
namaaf ta'a. Kan Waaqayyo garuu hamma dhuma jireenya namaatti namaaf ta'a. Lafa irratti darbee Waaqa irratti namaaf ta'a. Maaloo iyyaatii garaa Waaqayyo hin dhumuudha. Kennaa Waaqayyo hin dhumuudha. Arjummaa Waaqayyo kan bara baraateedha. Harkaanume firoota koo, harkaanume. Kanarraan kan ka'e eebuun itti hammaate yommuu jedhu lafichi lafa onaan mucaa ishee fuute hamma darbannaa eeboo tokko ofirraa bageessite fuula isaa dura teesse iyyitee boosse jedhe. Waaqayyo Waaqa irraa dubbate. Lafa onaa isheetti dubbate. Maal taate maaliif boossa? Erga jedhee booda lafa onaa, lafa duwwaa, lafa waan jirre keessa burqaa dhoosee baase. Duwwaadha kan itti jettu jira. Onaadha kan itti jedhu jira. Homaattiin koo kana booda jireenya qabu kan itti jettu jira. Waaqayyo dhoosee baasa. Burqaa fayyinaa dhoosee baasa. Burqaa eebbaa dhoosee baasa. Waaqayyo laga gama barbaachan naqu. Waaqayyo biyya biraa barbaachan naqu. Waaqayyo lafa hin jiru jettee waan jiraataa dhoosee sii baasa. Iddooti onaadha jette, lafati onaadha jette, waan tokko hin jiru gatameera. Addanni lafa du'a kootiiti lafati jette jireenya sii burqisiisa. Har'a ganama Waaqayyo isa kana godha. Hin nyaatamtu maqaa Yesuusiin. Hin duutu maqaa Yesuusiin. Hin salphattu maqaa Yesuusiin. Gatamtee namtu maqaa Yesuusiin. Har'a anaaf siif yaadatamuun hin ta'a. Har'a anaaf siif burqaan hin ba'a. Waaqayyo lafa onaa irratti dubbate burqaa baase. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana duwwaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 38 hamma 44 dhaqaa dubbisa. Dubbii kan yommuu ilaaltan Waaqayyo awwaala irratti dubbate. Waan awwaalame, waan guyyaa lakkaawwate, waan hafeera jedhame, waan hin jiru jedhame, waan kana booda gatii qabu jedhame, bakka tortoreera, badeera, dhiifameera, dagatameera waan jedhe irratti Yesuus ilmi Waaqayyo utuu inni dhaabbatee irratti dubbatu agarra. Awwaala dhagaan itti gaggalatee awwaala cufamaa irratti utuu inni dubbatu agarra. Har'ame Waaqayyo awwaala kee irratti dubbata. Awwaaltee sati biraa agarra. Awwaaltee sati dhiib. Hin jiru kana booda gatii qabu sati. Guyyaa salakkoofsisi. Bara salakkoofsisi. Kana booda abdii qabu sati jette irratti Waaqayyo ada irratti dubbata. Naame Waaqayyo qurxummichatti dubbata. Qurxummichi immoo lafa gogaa irratti Yoonaasin ol baasee tufe. Har'a Waaqayyo awwaala kee irratti dubbata. Amantii keessa awwaalame irratti dubbata. Tajaajila mul'ata keessa awwaalame irratti dubbata. Hin ba'a. Hin ba'a jedha. Mul'anni koo as ba'a jedha. Fayyaan koo as ba'a jedha. Nagaan koo as ba'a jedha. Waaqayyo ganama kana irratti dubbateera. As ba'i jedhee, mul'adhu jedhee, jiraadhu jedhee, Waaqayyo dubbateera. Wanti jirre hin jiraata. Wanti dhokate hin mul'ata. Wanta awwaalame awwaala diigee ba'a. Wanti si duraa qabame dho'ee ba'a. Burqaan nagaa kee dho'ee ba'a. Burqaan fayyinaa kee dho'ee ba'a. Waaqayyo har'a isa si liqimsee si tufsiisa. Si tufsiisa. Nagaan kee liqimfamee hin tufama. Fayyaan kee liqimfamee hin tufama. Abdiin kee liqimfamee hin tufama. Diinni si liqimse har'a si tufa. Nagaa kee si tufa. Fayyaa kee si tufa. Eebba kee si tufa. Maqaa Yesuus Kiristoosin dukkanni kee ni ba'a. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ta'e. Har'a Waaqayyo ganama kana ergaa nyaata dinqisiisaan siif erguun hin deemta. Ofirratti gad hin teessu. Hin ciiftu. Kuftee naftu. Gara yaada Waaqayyootti adeemta. Waaqayyo gooftaa maccaa isa kana hin godha. Waaqayyoon harka keessa walitti buusaa galateeffata. Hallelujah. Abdaddaa Waaqayyoon. Maa sagalee kana fide Waaqayyo. Maa ergaa kana fide Waaqayyo. Maal gochuuf jetta waa'ee koo jedha. Namni hundumtu boleettii obboleessa. Eegi Waaqayyoon. Waaqayyoon karaa sagalee isaatii dhufe kun. Karaa kadhannaa waan dinqisiisaa akka inni godhu nan amana.